Ashamaar kafuunee kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota Kuush Miidiyaa Neetwoork kuni Kuush Miidiyaa Neetwoorkatti qophaa'ee kan isinii dhiyaatu qophii addaa keenyaati. Qophii addaa keenyaa irraatiin xalayaa adda bilisummaa Oromoo baaseen wal qabatee yaada wal falmisiisoo sooshaal miidiyaa kan irratti deemaa jiru irratti yaada akka nuuf kennaniif qondaala adda bilisummaa Oromoo tokko qabadhee dhiyaadheetiin jira. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya gama sagantichaatti. Akkam oolte Waaqonoolee gaazexeessaa Sagalee Bilisummaa Oromoo fi akkasumas qondaala adda bilisummaa Oromoo fayyaa keetii akkam jirta? Naguma akkam jirta aftaam? Nagaa dhimma bilbiltuu tokkotu jira. Wanti xalayaa waajjira adda bilisummaa Oromootirraa bahee maqaa adda bilisummaa Oromootiin durataa paartii Koongiresii Oromootiif maqaa Profeesar Mararaa Guddinaa dhahamee baheetu jira. Dhimma sanaa wal qabatee wal mormiitu ka'aa jira. Dhimma kanarratti yaada akka nu kennitaniif isin bilbilee. Ayyee ulfaadhu sirriidha. Ibsa kana xalayicha kana dhugaadha. Nutu akka jaarmiyaatti baasee qabiyyeen xalayicha kana haala amma ta'aa jiru keessaayyuu waltajjiilee garaagaraa biyyoota lixaa kana keessatti itti aanaan lammaffaa Koongiresii Federaalaa Oromoo obbo Jawaar Mohaammed geggeessaa jiranii wal qabatee kan mul'ataa jiru waltajjii isaan geggeessaa jiran irratti alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii yeroo socho'aa jiranidha. Kuni jaarmiyaaleen siyaasaa kamuu alaabaa mataa isaanii of danda'e qaba. Jaarmiyaaleen siyaasaa sagantaa siyaasaa ifaa fi mul'ataa qabu tokko alaabaa mataa isaa ittiin socho'u qaba. Alaabaa isaa san keessaan ergaa isaa imaammata isaa uummata isaa hubachiisa. Kana akka jaarmiyaa michuu qabsoo bilisummaa Oromoo waliin socho'aa turree fi jirru tokkotti haalli amma ta'amaa jiru kun gaarii miti. Alaabaa mataa keessanii waan qabdaniif inni kun burjaajii uumuu mala. Kanaaf alaabichuma keessanitti dhimma bahaa. Alaabaa keenyaan keessaan ergaan dabarfachuun kun gaarii miti waan jedhudha. Xalayichi kan durataa Koongiresii Federaalaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa barraa'e akkasumas qabiyyee san keessatti itti aanaa lammaffaa Koongiresii Federaalaa Oromoo obbo Jawaar Mohaammed kan tuqe jechuudha. Tole galatoomi kanaan wal qabatee egaa namoonni hedduun alaabaa kana kan achitti qopheessaa jiru yookiin immoo alaabaa sana iddoo sanatti ittiin galma sana faayuu hawaasicha iddoo sana jirudha malee paartichi akka paartiitti waan sana qopheessee achi hin kaawwanne kanaafidha. Hawaasnichi immoo alaabaan kun alaabaa gaarii fi yaaraa itti argedha. Miseensa paartii adda bilisummaa Oromoo osoo hin taane namoota hedduutu alaabaa kana jalatti kufee maatii dhabee qaama hir'atee maatiin itti bittinnaa'e kan jedhan namoota hedduudha. Kanaafidha hawaasichi iddoo sana bu'ee jiru sun hawaasa Oromooti. Hawaasni Oromoo immoo waan barbaade iddoo sana kaawwachuu bakka na bu'a waan jedhu iddoo sana kaawwachuu mirga qaba. Kanaafidha adda bilisummaa Oromoo yoo haasa'uu qabaatellee hooggantoota kana wajjin gama keessootiin haasa'uutu jira malee uummata fuulduratti bahee yaada kontroversii uumu kana gadi baasuun sirrii mitiiru namoonni baay'eetu isin akkanaatti. Inni ifaadha. Yaadichi xalayichi barraa illee ifaa fi mul'ataadha. Dhugaadha. Uummanni Oromoo wanni ifatti beekuu danda'u qabu alaabaan kun alaabaa adda bilisummaa Oromoo, alaabaan uummata Oromoo, faajjii qabsoo bilisummaa Oromooti. Alaabaa uummanni Oromoo barootaaf irratti wareegamaa ture, irratti wareegamaa jiru, kana boodas irratti wareegamuuf jirudha. Alaabaa kana uummanni akka barbaadetti dhimma itti bahuu danda'a. Alaabichi alaabaa isaati. Adda bilisummaa Oromoo qabsoo geggeessaa turee fi jiru keessatti uummata Oromoo hunda galeessa godhateeti. Yeroo qabsoo kana uummata Oromoo hunda galeessa godhatee geggeessaa turetti alaabaa sun sababa ittiin moggaafameef qaba. Alaabaa kana keessaan akeeka ittiin ibsatu qaba. Imaammata alaabaa kana keessaan ittiin dabarfatu qaba. Isa kana akka jaarmiyaatti alaabaa kana borullee alaabaa biyyaa akka ta'uuf adda bilisummaa Oromoo irratti hojjechaa ture ammallee irratti hojjechaa jira jechuudha. Kuni sagantaa adda bilisummaa Oromoo qopheesse irratti jaarmiyaan siyaasaa tokko dhufee inni hirmaate yoo ta'e waloodhaan alaabaa walii wal jijjiiranii irratti argamuun ni danda'ama. Sagantaan qophaa'amaa jiru kun ajandaaleen sagantaa sanarratti dabarfamaa jiru kun ajandaalee hawaasa Oromoo osoo hin taane ajandaalee paartii siyaasaa adda bilisummaa Oromoo osoo hin taane ajandaa KFO'ti. KFO'n waltajjii san ofii maaneejii godhaa jira, ofii geggeessaa jira. Waltajjii ofii isaatii qindeessee ofii isaatii abbummaa itti fudhatee uummata mariisisaa jiru keessatti
keessaayyuu hoogganni paartii siyaasaa sun alaabaa mataa isaatti qabatee karaa saniin geggeessuu danda'uu qaba malee alaabaa adda bilisummaa Oromoo keessaan ergaa isaa dabarfatuu hin qabu. Kuni seerumaan jira. Seeruma biyya lafaa kamuu irratti iyyuu jaarmiyaan siyaasaan tokko leegaalii yeroo rikooganaayiz ta'eetiin galmaa'utti ulaagaa ittiin galmaa'u qaba. Ulaagaa ittiin galmaa'u san keessa alaabaanis tokko jechuudha. Alaabaan sun alaabaa KFO'ti miti alaabaa adda bilisummaa Oromooti. Nuti kan jenne ergaa xalayaa san keessa jiruun uummanni Oromoo alaabaa san qabatee bahuu hin qabu hin jenne. Gonkumaa waan akkasiin jiru. Nuti kan jenne hoogganni waltajjii san geggeessaa jiru waltajjiin sun kan KFO'ti, kan Koongirensii Federaalaa Oromooti. Hooggansi sun alaabaa fi fayyadamuu danda'uu qaba jenne malee uummanni Oromoo qabachuu hin qabu hin jenne. Hawaasni jaalala alaabaadhaaf qabuuf alaabaa isaa qabatee bahuu danda'a. Of course qabatee bahuu danda'a. Uffatee bahuu danda'a. Akka barbaadetti dhimma itti bahuu danda'a. Alaabaa isaa faaya barbaade irraa tolfatee. Garuu open stage waltajjii banaa san irratti sagantaa san geggeessuudhaaf oofishaalii waltajjii geggeeffamu irratti alaabaan kaayamee ifatti hoogganni sun of dura kaayee dhimma itti bahaa jiru alaabaa KFO'ti miti alaabaa ABO'ti. Kunis sirraa'uu qaba. Waa gaafii seeraati kan nu dhiyeessine malee uummanni yaada biraa keessa seenee yookaan uummanni qabachuu hin qabu. Alaabaan kadhaabaa qofa jennee waan jala sararreen murteessine hin qabnu. Asbiratti wanti guddaan ifa ta'uu qabuu fi uummanni hin barre tokko yookiin immoo akka uummanni baru barbaadu tokko maalidha? Waltajjii kana kan qopheesse hawaasichadha jedhu namoonni hedduun hawaasichatu qopheesse malee ofeekoon yookiin KFO'n waltajjii akkanaan qabaati koottaa irratti naa hirmaadhaa jedhee uummaticha hin waamne. Uummaticha galateeffachuudhaaf hooggantoonni maneedhaa turanii waan sagalee taataniifidha. Galatoomaa jedhanitidha deemanii uummata isaaniif sagalee ta'aa ture sana haasofsiisaa jiru malee akka KFO'tti sagantaa siyaasaa ibsachuudhaaf yookiin immoo yaada KFO'n qabu uummatatti himachuudhaaf iddoo sanatti hin argamne jedhu namoonni hedduuni. Ati immoo akka amma naa ibsaa jirtutti KFO'n sagantaa ofii qopheessee waltajjii ofii qopheessee hoogganaa jiru irrattidha alaabaa adda bilisummaa Oromoo fayyadamaa jira naan jette. Wanti kun waliin dha'u gama KFO'tiin wanti jiru yookiin immoo akka paartii KFO'tti ibsi bahee sagantaan kun guutumatti KFO'dhaan hoogganamee KFO'n sagantaa siyaasaa irratti ibsachuudhaaf iddoo sanatti argamee jira wanti jedhu wanti qabatamaan jiru maalidha? Maalirraa kaasee akkas jechuudha. Fayyaa ta'e ifatti la waltajjiin kun waltajjii KFO ta'u ifaa fi bilisaadha. Wanni isin mirkaneessinu maali? Hooggansi itti aanaan lammaffaa Koongirensii Federaalaa Oromoo obbo Jawaar Mohaammed osoo gara alaatti ni malin dura gaafii fi deebii miidiyaa biyya keessaa Ubuntu jedhamuu fi akkasumas OMN irratti taasisaniin yeroo gabaabaa booda gara biyyoota lixaatti imallee hawaasa keenya akka Koongirensii Federaalaa Oromootti dubbisuu barbaanna. Isa kana anaa fi obbo Baqqalaa Garbaatti deemee dubbisa kan jedhu ifatti dubbatanii loobii godhachaa turan. Sagantaa sanii karaa isaaniitiin ergaa isaan dabarsaniin qajeelfama isaaniitiin sagantaan sun qophaa'ee hawaasni qophaa'ee hawaasicha dubbisaa jiran. Akka ammaatiin kaasetti waltajjii san kan qopheesseetiin jedhe waltajjiin sun waltajjii hawaasaa yookaan siviil orgaanaayizeshinii addaa osoo hin taane yookiin ajandaa biraa dhaawatee waltajjii qophaa'e osoo hin taane waltajjii Koongirensii Federaalaa Oromoo ergaa isaanii, dhimma isaanii, dhimaammata siyaasaa isaanii itti ibsachaa jiranidha. Waltajjiin kun waltajjii hawaasaa hawaasni karaa isaaniitiin qaama isaan bakka bu'uun waa geggeeffataa jiru yookiin ajandaa isaa dabarfataa jiru miti. Waltajjii Koongiresiin Federaalaa Oromoo imaammata siyaasaa isaanii uummata isaanii itti hubachiisaa jiranidha. Waltajjii ofii isaaniitii hawaasichaan qopheeffatanii irratti hirmaatanii imaammata isaanii hubachisiisaa jiran san irratti akkuma paartii siyaasaa alaabaa mataa isaa of danda'u tokkotti alaabaa isaaniitti dhimma bahuu danda'uu qabu malee alaabaa jaarmiyaa siyaasaa biraa keessaan imaammata isaanii calaqqisiisuu hin qabanidha. Walumaa galatti ergaan xalayaa nuti keenye sun. Haa ta'u, meegaa fi tokkotti isinii deebi'a. Adda bilisummaa Oromoo yookiin dhaabni keessanii alaabaan kun alaabaa adda bilisummaa Oromoo qofaati jedheetidha amanamoo alaabaan kun alaabaa uummata Oromoo bal'aati jedheetidha amana. Kana yoo ta'e alaabaa kanatti kan fayyadamaa jiru uummanni biroo hin dhorkama jennee kaasuu dandeenya moo paartii dhumatu paartii lamaan gidduutti akka alaabaan kun alaabaa keenya hin fayyadamne jennee paartii biroo gaafanneedha amma gaafin keessan.
Fayyate duratti illee raasii dubbadheen ture. Jalqabumarraa iyyuu bu'uureffama isaa irraa ka'ee addi bilisummaa Oromoo yeroo sagantaa siyaasaa isaa qopheeffatu heeraaf seera sirna ittiin bulmaata mataa isaa qopheeffatu kana hundayyuu uummata isaa hunda galeessa godhateeti. Kana gochuuf ammoo san keessa kan ittiin uffisu aasxaa mataa isaa alaabaa mataa isaa of danda'e qaba. Jaarmiyaan kun kan qopheeffate jechuudha. Alaabaan kun uummanni Oromoo kan keessatti argu alaabaa uummanni miliyoona 60 fi sanii olii keessatti argu alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa uummata Oromooti jedhee ka'a. Kanaaf alaabaan kun kan adda bilisummaa Oromoo qofaati jedhee adda bilisummaa Oromoo waan daangisee hin qabu. Alaabaan kan uummatichaati. Imaammata alaabaa san keessaan adda bilisummaa Oromoo ibsu uummanni Oromoo fudhatee ittiin socho'aa jira. Hadda alaabaan kun alaabaa paartiin siyaasaa tokko qabatee ittiin socho'aa jiru. Ofiishaalii karaa jaarmiyaatiin alaabaa adda bilisummaa Oromoo jedhamee nuunaa himamu malee hegeree boruutiif adda bilisummaa Oromoo alaabaan kun alaabaa biyyaa akka ta'uuf irratti hojjetaa ture hojjetaa jiralle. Kanaaf boru hegeree boruu keessatti Oromiyaa boruu keessatti ummanni kun alaabaa kan akkamitti alaabaa biyyaa godhatee hojjeta inni jedhu waan fuulduratti deemamu. Ammaaf alaabaan kun kan adda bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane alaabaa jaarmiyaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fi alaabaa uummata Oromooti. Jaarmiyaan siyaasaa biraas kan uummata Oromootiif qabsaa jiru alaabaa mataa isaa of danda'e qaba. Beekate alaabaa yoo jenne alaabaan Abbaa Gadaa jira. Alaabaan Jeneraal Waaqoo fa'aa qabatan ture. Alaabaan Jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa qabatan ture. Alaabaan Kamaal Galchuu fa'aa qabatan ture. Alaabaan murni amma maqaa mootummaatiin biyya bulchaa jiru qabataa jiru ture. Kun hundinuu maqaa Oromoodhaatiiti. Kana keessa alaabaa adda bilisummaa Oromoo kan uummanni maaf jaalate isa jiru halluu isaa jaalateeti miti yookaan diimaa magariisa diimaa kana jaalateeti miti. Ergaa qabiyyeen alaabaa kun of keessaa qabu jaalateeti uummanni kun. Kanaaf alaabaan kun adda bilisummaa Oromooti alaabaa keeti jedhee uummaticha beeksise. Kanaaf amma jaalate ergaa isaa jaalatee faana hiriire. Alaabaa ofii isaati jaalatee onnee isaa keessa qaba. Alaabaa ofii isaati yeroo rakkinaa liqimsee nyaate uummanni kun ittiin wareegamaa jiruu fi kana boodallee irratti wareegamuuf jiru kana alaabaa keeti jennee hin murteessine hin daangessine. Hamilee fi afaan ittiin waan kanallee ittiin daangessuuf dubbannu hin qabnu. Maafi uummata kanaaf qabsoomnaa jirra kaa. Qabsoon kun kan uummataati kaa. Alaabaan kun kan uummataati kaa. Isa kanaafi alaabaan kuni adda bilisummaa Oromootti akka jaarmiyaatti ofiishaalii ittiin beekama malee alaabaa uummataati. Akkuma adda bilisummaa Oromoo ofiishaalii alaabaa kana qabatee ittiin beekamu jaarmiyaalee siyaasaa biraas alaabaa biraa qaba. Alaabaa isaa osoo qabu alaabaa kanatti maaliif dhimma itti baay'inni jedhu kun gaafii seeraa fi sirriiti. Kanuma isin jechuu barbaadaaf ta'u. Haa ta'u akka taanaani ummata miliyoona 60 yookiin 50 bakka bu'a alaabaan kun jettaniitu. Alaabaa kana keessatti egaa ummata miliyoona 60 kana keessa Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa akkasumas hooggantoonni paartii KFO jiru. Isaan qabachuu hin danda'an jechuudha. Moo seera siyaasaa keessantu isin daangeessa? Moo faallaa kaayyoo adda bilisummaa Oromootidha jarri dhaabbatanii jiranii fi isin ibsa sana baastanii maaltu isaan akka hin qabanne akka isin ibsa irratti baastan taasise egaa? Fayyaa ta'e ulfaadhu gaafii sirriidha. Kanaan dura Jawaar obboleessi keenya Jawaar Mohammad waggoota 10 darban osoo miseensa jaarmiyaa siyaasaa hin ta'in duratti alaabaa kana akka barbaadetti waajjira isaatti mana isaatti sagantaalee garaagaraa irratti argamu hundatti qabatee ittiin socho'aa ture. Ammas mana isaa keessaa qaba. Alaabaa kana maaf jaalate maaf qabateedha miti. Nuti kan jenne ofiishaalii afaan seeraati yoo dubbannu jaarmiyaan siyaasaa tokko yeroo jaarmiyaa siyaasaati jedhamu sagantaa siyaasaa mataa isaa qaba. Imaammata mataa isaa qaba. Sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo geggeessuu fi sagantaan siyaasaa Koongireesii Federaalaa Oromoo geggeessu tokko miti. Sagantaa siyaasaa ofiisan geggeessuudhaaf ulaagaalee sagantaa siyaasaa kan keetti ibsattee imaammata kan keettiin hawaasaa fi qaama dhimmi ilaalutti ittiin calaqqisiifattu qaba. Kana keessatti akkuma jaarmiyaalee siyaasaa kamuu alaabaa isaatti dhimma bahu isaanis alaabaa isaaniitti dhimma bahu qabu. Ofiishaalii jaarmiyaa siyaasaa ta'anii qabsoo siyaasaa geggeessaa erga jiran ta'e alaabaa mataa isaaniitu qabu. Akkamitti alaabaan qaama biraatti dhimma baanidha malee akka nama dhuunfaatti alaabaa kana maa jaalatan maa qabatan maa dhimma itti baanidha miti. Akka nama dhuunfaatti dhimma itti bahuu danda'u. Ajandaan isaan geggeessaa jiran, siyaasni isaan geggeessaa jiran, imaammanni isaan karaa saniin dabarfataa jiran imaammata kophaa kan Jawaarii yookaan kan obbo Baqqalaatii miti. Kan KFO'ti. KFO'n sagantaa siyaasaa mataa isaa imaammata isaa
karaa ittiin calaqqisiifatu hin qaba. Isa sana immoo alaabaa keenya keessaan ifatti calaqqisiifachuu hin qabu. Inni kun oofishaalii seeraa waanuma beekamuu qabudha. Kun waan nama wal mormisiisuu fi waan ifaa hin taane waan as keessatti argamu hin jiru jechuunumaaf. Haa ta'u, amma bee namoonni hedduun akka komiitti adda bilisummaa Oromootatti yookiin immoo ibsa adda bilisummaa Oromoo baasirratti kan kaasaniin sinii kaasa. Adda bilisummaa Oromoodhaa xalayaadhuma sanarratti iyyuu waahila qabsoo akka ta'edha kaafa'oo himeetidha kan jiru. Waahilli qabsoo ammoo wantoota oofishaalii uummatatti pabliik ta'anii fi hin taanetu gidduu isaaniitti jira. Waahilli kamiyyuu gidduu isaaniitti qaba. Uummanni Oromoo haala siyaasa amma deemaa jiru kanaan diinumni uummata gargar qooduudhaaf wayita waan hedduu dalagaa jiranitti waan uummata gidduutti waan hedduu uumuu danda'u kana hanga uummatatti gadi baasanii dhuunfaadhaan hayyudureen adda bilisummaa Oromootii fi hayyudureen KFO'dha maaliif waliin hin dubbanne. Hayyudureen adda bilisummaa Oromootii fi itti aanaan Koongiresii Federaala Oromoo obbo Jawaar Mohaammed maaliif wajjin hin dubbanne. Keessoodhaan maaliif hin fixanne. Maaliif wal saaxiluu uummata fuulduratti gad wal baasuun xalayaa akkanatti uummanni akka irratti wal falmu gochuun barbaachisee jedhu. Maal jettu isin asirratti? Inni kun ifaa fi mul'ataadha. Sadarkaa sanitti eenyuyyuu biratti kun yaaddoo ta'e mul'achuu danda'u hin qabu. Kun waan ifaa fi mul'ataadha. Ifatti baasanii wanni amma ta'amaa jiru kun sirrii miti. Afaan seeraatii fi karaa seeraatii wanni kun sirraa'uu qaba. Kun akka sirraa'u jedhamee pabliik gochuun adda bilisummaa Oromoo fi Koongiresii Federaalaa Oromoo jidduutti rakkoo uuma jedhamee warri yaadu yoo jiraate kuni dogongora. Adda bilisummaa Oromoo fi Koongiresii Federaalaa Oromoo har'aa miti. Yeroo dheeraa irraa jaarmiyaalee siyaasaa wal hubannoodhaan waliin hojjechaa turanii fi ammas waliin hojjechaa jirrudha. Isa kana keessatti inni kun sirraa'uu qaba jedhamee pabliik ta'uun hammeenyaan qabu. Inni kun ifatti uummanni kennayyuu beekee dubbiin adaa akkanaa waan kun sirratuu qaba. Dhugaadha. Uummanni akka uummataatti waan dhimma itti ba'uu danda'u jira. Jaarmiyaaleen siyaasaa akka jaarmiyaalee siyaasaatti waan qabatanii ittiin socho'an waan dhimma itti ba'antu jira. Isa kun ifatti akka beekamu barbaanneeti malee hammeenyi yookaan waan sadarkaa sanitti adda bilisummaa Oromoo fi Koongiresii Federaalaa Oromoo rakkoo uuma jedhamee itti yaadamee uummatas mufachiisuuf godhamee miti. Kuni waan sadarkaa sanitti yaaddoo uumuu miti gabaabumatti. Hubannoon namoota siyaasaa irratti qabanii baay'ee wal caala. Egaa namoonni hedduun dhimma kana qabatanii garaagarummaa farsaatiidha kan jiranii. Kontroversii guddaatu uumameetidha jira namoonni hedduun yeroo ammaa kanatti. Kanaan dabalatee immoo warreen Oromoon akka tokko hin taanee fi qabsoon Oromoo gama tokkotti luuca'ee akka deemu hin barbaanne gamana dhaabbatanii KFO fi ABO deeggaraa fakkaatanii uummata gidduutti wal falmee yaada kaasan hedduu kaasteedha kan jirani. Kanarratti maal jettu isin? Inni kun waanuma lama jenna kanarratti qaamolee waan kana waa'ee xalayaa barreeffame kana wal qabatee ajandaalee kana balballoomsaa jiran hafarsaa jiran sirrii miti ta'uun qabu jedhanii waanuma lama jennee yaanna. Tokko namoota bilchinna siyaasaa hin horatin jaarmiyaan siyaasaa tokko yoo ijaaramu akkamitti ijaarama maaliif ijaarama erga ijaarame immoo akkamitti socho'a eenyu waliin socho'a maaliif socho'a isa jiran diteeyil adda baasanii hin beekne. Tokko inni lammataa namoota dantaa siyaasaa karaa kana keessaan argachuu barbaadan qaama lama jidduutti shira xaxanii yookiin rakkoo tokko uumanii rakkoo uumaman bu'aa politikaal benefit argachuudhaaf ifaa janii jennee amanna. Kanarraa kan hafe uummanni keenya ifatti kan nu beekuu qabu xalayaan nuti Koongiresii Federaalaa Oromootii fi barreessine xalayaa ifaa fi mul'ataadha. Kana yoo jennu KFO'n nu hubata nusi soobannaa wal beeknaa waliin hojjechaa turre kun waan addaatii miti. Kanaan durallee waan kana oliyyuu waliin hojjetaa turre. Kana ifatti walitti himuu fi kun asirraa jechuun sadarkaa sanii waa yaaddessaa ta'uu miti. Isaan maxxumura irratti na gaafattee fi namoonni garaagaraa aktivistoonni garaagaraa illiitonni garaagaraa bifa kanaan balballoomsan isa jedhuu fi illiitonni kun tokko kan hubannoorraa hanqinni jirudha. Inni lammataan kan dantaa siyaasaa jidduutti akkuma dursiin jedhe argachuu barbaadanidha. Kanarraa kan hafe kun waan burjaajii uumuu miti. Uummanni keenya kanaan burjaaja'uu qabu qabsoo irra jiru irratti jabaatee waan isaa beekee itti deemuu danda'a jenna. Nuti kana yoo jenna immoo adda bilisummaa Oromoo qofa deeggaraa hordofan waa socho'aa KFO'n deeggarinaan hordofinaa isaan hin dhageeffatinaa waltajjii isaanii irratti hin bayinaadhaa miti.
Hayni jiru kana haqa jiru kana akkanatti beekaadha kan nuti xalayaa san keessatti Koongirensii Federaalaa Oromootiif barreesse. Haa ta'u akka komii guddaatti kan ka'utu tokko gama keessaniin akka adda bilisummaa Oromoo raawwachuu qaba jedhanii namoonni hedduun hooggantoonni kana dura turanis amma jiranis akka dhuunfaatti yaada nuu qoodan tokkoon sinii kaasuu barbaada. Egaa paartiin kunniin lamaan galmaanii kan jiran biyya keessattidha. Biyya keessatti gaafa galmaanii asxaa fi alaabaa isaanii paartiin kunniin lamaan waloo isaaniitiin wal beeku dabalataanis immoo boordiin filannoo biyyoolessaas ni beeka. Yoo xiqqaate dura ulaagaaleen kunniin gara boordii filannootti beeksifame yoo dadhabamillee yoo jara lamaanii walitti dubbatamee didame gara boordii filannootti beeksifame sana booda uummatatti himachuun osoo jiruuti takkittumaan lafaa kaanii uummatatti himachuun kun dogoggoraa uummanni akkuma duratti siniin jedhe hubannoon siyaasa uummata keenyaa baay'ee xinnaadha. Kaafaa fi adda bilisummaa Oromootiyyuu garaagarummaan isaan qaban jedhee hin ilaalu. Wajjiniidha immoo hooggantoonni isaas wajjin hiraarsaa argaa turani. Ammas hiraarsaa argaa jiru. Kanaafidha wanti akkanaa kun uummata gargar qooduudhaa fi balbala banaa ABO'n kanaaf dhiifama gaafachuu qabaa jedhu. Maal jettu? Garaagarummaan nama lama jidduu jiru wal hubannoodha jedhama. Wal hubannoo yoo jiraate namni baay'ee walitti dhiyaata. Bifa salphaan wal hubachuu danda'a. Wal hubannoon hin jiru yoo ta'e akka fageenya dachiif samii adda fagaataa jechuudha. Inni kun namoota hubannoo qixxaataa argachuu dhabuu irraa sadarkaa sanitti yaaddaanidha malee inni kun waan yaaddoo ta'e bifa kanaan nama yaaddessee akkamitti akkas ta'a jedhamee waan kun infaasaayiz ta'uu danda'u qabu miti. Waan sadarkaa sanitti yaaddessaa ta'e dhaadheffamee dubbatamu miti. Isa kana jaarmiyaan siyaasaa kaafaa'uun kanarratti yaada kennuu ni danda'a. Ni beeka, nu beeka, wal beekna. Wal hubanna inni kun waan yaaddessaadhaa miti. Isa kanaaf namoota sadarkaa sanii yaaddoo qabaatanii ifattisaa ta'u keessaan jedhaniif tasgabbaa rakkoon qabu hubannoodhaan wal qeeddannaa hubannoo qixxaataa qabaannu jenna kanuma jenna kanarratti kanuma siin jedha. Haa ta'u egaa ilaalchi wal hubannaa wal beeknaa wajjin hojjennaa jedhu kanatu osoo egaa akkanatti wal beektanii maaliifidha ibsa kana wal keessoodhaan waliin gaafannee osoo pablikiin godhi kan jedhu uummata biraas kan ka'u gaafiin tokko kanuma dhiifama. Egaa kanarratti deebiin keessan egaa kana ta'e gara dhumaattiin sin geessa. Gara dhumaatti gaafa sin geessu namoonni hedduun adda bilisummaa Oromoo hiree ofii murteeffachuu hanga abbaa biyyummaatti jedhu gaggeessa. Kaafaa'oon immoo walabummaa Oromiyaa hin deeggarru yookiin immoo isinitti hin deeggarra jennee isinitti himnu waan jedhu wayii tibba kana kan baasitu jira. Kanaan wal qabatee alaabaa kana qabachuun dhoorkadha jedhee adda bilisummaa Oromoo akka baasettiidha kan ilaalaa jiranii. Kanaan wal qabataa ibsee har'a beekudha. Inni faada keessa deemnee ditteelii kana san jechuu osoo hin taane walumaa galatti akka duuchaatti jaarmiyaan siyaasaa tokko imaammata sagantaa siyaasaa isaa akka itti ibsatu qaba. Kaafaa'ulleen kanaan addaa miti jechuudha. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo keessaan imaammata siyaasaa isaa ibsachuun sirrii miti. Isa kana hooggansa sadarkaa sanitti akkas gochuun sirrii mitiidha kan nuti jenne dhugaadha. Adda bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasaa mataa isaa imaammata mataa isaa qaba. Kaafaa'uunis kana qaba jechuudha. Nuti bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti amannaa. Isa kana immoo uummata keenya referendamiif dhiyeessinee uummanni keenya yoo barbaade bilisummaa Oromootti amanee Itoophiyaa jedhamtu san keessatti akka sabaaf sablammootaaf ta'utti uummata kana waliin bilisummaadhaan jiraata. Lakkin barbaadu walabummaan jiraadha yoo jedhu kun fedhii uummataatu uummataa dhiifna jechuudha. Kaafaa'ulleen akkasumas sagantaa siyaasaa mataa isaa qaba. Kanaaf kun waan wal falmisiisuu miti. Nuti duuchumatti kana san jennee waan sagantaa siyaasaan keenya wal qabatu kana san jennee waan dubbanne miti. Ifatti kan nuti jenne alaabaan abbummaa fi dhimma itti bahiinsa akkaataa dhimma itti bahiinsaa qaba. Abbummaan isaa adda bilisummaa Oromooti dhimma itti bahu sababaa dhimma itti bahuuf qaba. Akka jaarmiyaa siyaasaatti dhimma itti bahamuu qabudha. Malee akka uummataatti dhimma itti hin bahinaa jennee waan daangessin hin qabnu. Suma dura siin jirsan jechuudha. Tole hedduu galatoome Waaqoo Doolee qondaalaa adda bilisummaa Oromootii fi gaazexeessaa sagalee bilisummaa Oromoo dhumarratti yaada kanaan wal qabatee fi ergaan dabarfadhuun qaba yoo jette carraan si kenna. Dhimmi keenya ijooni waa'ee dhuma ibsaa ABO kana waan ta'eef jechuu kooteerra.
Fayyaata ulfaadhaa isinillee carraa kan nu kennitanii haala jiru irratti yaada wal falmasiisaa fi burjaajii uuma jettan kana qulqulleessuuf nu gaafachuu keessanii ulfaadhaa. Xumurratti wanni nu jennu hin jiru. Wanni nu jennu maali? Addi bilisummaa Oromoo akka jaarmiyaa siyaasaatti qabsoo hadhooftuu keessa dabree as ga'ee qabsoo geggeessaa ture. Qabsoo geggeessuuf jira. Kana boodas qabsoo irra jira. Qabsoo geggeessuuf jira jechuudha. Kana keessatti uummanni keenya bakka jiru irratti haala amma isa mudate. Rakkoolee didhaalee ulfaataa isa mudate biyya keessaa fi alaatti karaa garaagaraatiin miidhaa irra gahaa jiru. Kanaaf jilbifachuu osoo hin taane qabsoo roga hundaa finiinsuudhaaf mirga isaa falmachuu qaba. Isa kanaaf ammoo uummanni keenya of ta'ee wal ta'ee waan isaaf ta'e beekee socho'uu qabaa jenna. Galatooma ulfaadhaa. Tole hedduu galatoomaa isinillee.